Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota zulaamaa shoo jirra jirtu bakka jirtanii nagahaa fi kabajaan keessan biraa jiraatucha akkuma argitan kinuuti ramadaanaan illee wajjin kenna akkuma itti fufeetti jira akkuma isin argitan kana meeshaa bareedaa qabannee isin dhufnee jirra jechuudha kinuuti Saanin kun jechuudha siiniin kun kan fruit punchiti mankaa ofii qaba jechuudha akkuma argitan kan akka fruit punchiti maashaallah sarvisi isaa wajjin kanatti jechuudha maashaallah galgala jechuudha lulluqi yookiin ifxaala irratti sufra keenya bareechifnee akkasuma ittiin axxaaxaamuu dandeenya jechuudha akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaanii kinuuti akkanas ni qopheessinee jirra jechuudha meeshaalee bareedaa meeshaa akkasuma isin hajamtan isin qabannee isin dhufnee jirra Putru panchin kun ka isaan qofa osoo hin taane diizaayinii hedduun jira jechuudha kinoo isa kanaan illee hin jira inni kun wanti kaan hin adda isa godhu saanii ofii qaba jechuudha kan guutuu isaarra qopheessan qaba akkasuma kan abbaa tokko illee kinooti kanallee hin qaba jechuudha isa xixiqqoo tana firee jaha qaba tanaan durallee kararii biraatiin illee isiniif kennee ture isinin mul'isee ture namni bitatee illee hin jira namni bitateen illee hin jira yeroo meeshaa bituuf deemu hunda viidiyoo isiniif waraaba kanani beektan kadhalle jechuudha meeshaa nama lamaa bituuf deemee namni biraallee ka irraa fayyadamu waan jiruuf jedhe viidiyoo irraa isiniif waraabee viidiyoo ramadaanaati sanuyyuu sirriitti saabskraayibii tolchaati laayikii illee tolchaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa isiniin jedha meeshaa namni barbaadanii na biratti ni argattu isiniin jedha kana qofaa miti jabanaa aananiiti inni kun jabanaa aananii kana namni hajamtanii jallisaan tan sharaataatidha namni hajamtanii keessaa nyaaduu dubbistanii na biratti ni argattu isiniin jedha meeshaa ana biratti argatta meeshaa oriijinaalii kwaalitiidha jechuudha sababni isaa wanta garaagaraa irraa daaloot godhee yookaan siruushit godhee akkasitti ajajaa Dubaayii fichisiisa jechuudha sababa saniif meeshaan ani bitu meeshaa oriijinaalii meeshaa babbareedaa kanneen sababni meeshaa kana ta'eef akkasii iciitii isinitti meeshii icciitii takka hin himne isinitti hime jechuudha meeshaa babbareedaa meeshaa kwaaliti akkanaa kanneen jechuudha as keessatti meeshaa ammasanii mul'isu haru kana keessa meeshaa hedduu meeshaa kiyya jechuudha kan ganaa kaartoonitti rattabna kaartoonii dachaafne kaartoonitti ashayne ergasi akkasitti feenii galchina jechuudha akkuma isin argitan kana jabanaan kanallee anatu bite jechuudha jabanaa baay'ee bareeduu fi hedduu namatti toludha jechuudha jabanaa kana yeroo hundaayyuu namni meeshaan irraa bitatu hin dhabu jechuudha hin qaba sababni isaa sarvisii ofii mataa ofii qaba ofumaa ofiitti tasharatata baay'ee bareeda siinni sallee gurguddaadha wannuma hunda isaattu namatti tola hedduu bareeda jechuudha baay'ee jaaladha wanta ofii jaaladhe kamuu isiniin hin jaaladha isinillee beektanii burcuqqoo kenniitu tan alaalame yookiin wayinii kana miilala hedduu namatti tolti baay'ee bareeddu kataate namni jaalatanii namni jaalatan namni barbaadan koottaa isiniin jedha baay'ee bareeddi akkuma isin argitan kanatti kinuuti meeshaa ana bira argattan ni beektanii meeshaa babbareedaadha hooma takka wanti irraa qaanoftan hin jiru irraa gammaddan malee meeshaa oriijinaalii kanneen jechuudha yeroo hunda na biratti argattanii akkasuma meeshuma barbaadan meeshaa ofii keessan hajamtanii bakka barbaadan irraa siruushit gootanii yoo keessan na argitan ana irratti ni argattu sababni isaa ajajaan fichisiisa waan ta'eef meeshaani meeshaa akkana babbareedu meeshaa kwaaliti kana hordoftoonni kiyyanaa amananii osoo maatii qabanii osoo fira qabanii osoo abbaa manaa qabanii osoo obboleettii gaarii fi obboleessa gaarii qabanii narraa wanti dhufanii fi akka qalbii teennaatti akka garaa keenyaatti nuuf taati kan jedhanii sababa sanii jecha anillee wanta isiniif hin taane hin qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akkana jira kinoo akkuma isin argitan kana meeshaa haarawa meeshaa babbareedaa yeroo hundaa qabadhee isin dhufan beektanii burcuqqoon kun burcuqqoo baay'ee bareedduu fi burcuqqoo yeroo hundaayyuu nan salachaanidha jechuudha baay'ee bareeddii haphiidha jookiinis yommuu kinoo kana burcuqqoo kana qaatarraa bitaa ture akkasuma maankaa fannoo kanallee namni barbaadanii bitadha isiniin jedha saanii biffee kana jechuudha kashaamaa kana nama hedduuf bitee jira
garuu viidiyoo gadhiisu namoon ulfaata sababni isaa isinillee naaf hubattanii meeshaan kun meeshaa shakalaadha waraabanii ka'anii ol deebisuu irratti baay'ee ulfaata saniif gaafuma fe'u waraaba jedheeti kanuma keessaayyuu dhaamsan dabarsuu barbaadu dhiifama narraa ta'a warroonni meeshaan irraa fudhachuu diddanitti nama cinqitanii wallaahi rabbi isin hin dhiisu. Maaliif jennaaniin namni wajjin cinqamaa wajjin rakkataa meeshaa keessa nama bakka kaa'uu dhabee saaloonii kaa'ee jira jiini ji'a ramadaanaati namni achitti afxaara ara fudhadhaa maal kana nama dararuun gaarii miti rifannoonni namaa cinqaan namni cinqamu sun isiniif hin tolu gara meeshaa keenyatti yoo deebine ammoo meeshaan keenya akkana jira jechuudha isaaniin biffee kuni isaanii hedduu jaaladhuuf isaanii hedduu natti tolu warroonni fila zulaa filannoo keetiin nu bitu jettan meeshaan ani isinii bitu meeshaa akkasii jechuudha inni kun gatiin qanasa sanarra garuu san jaaladha distii siraamikii kana jechuudha distii waaw distiin tun distii zulaa hojjettanillee dandeettan maaliif warroonni maamila kiyya anarraan bitatu distii kana bitaa fi siinii bunaa jechuudha siiniin bunaa 5,000 irraa kaasee hanga isin barbaadaniin jira jechuudha akkasuma rakabotii dimlaayitii rakabotii warqaama akkuma isin barbaadanitti jechuudha siinillee diizaayinii isin feetanii fi akkaataa isin feetaniin akkanatti haala kanaan jechuudha akka isiniif qophaa'ee jiru. meeshaa babbareedaa meeshaa kwaalitii rakabotiillee kan mastaawoti kan irraa kaasee kan barbaadaniin jira jechuudha ka Dubaayii ka Suudii akkasuma kan inboksii meeshaa isin barbaadan akkaataa isin barbaadaniin jira namoonni meeshaa kana barbaadan nar dubbisaa zulaa jedha keessa na dubbisaa teelegiraamii fi waasaappii dhaan argattan jechuudha yeroo kamu meeshaa akkanaa kan yoo barbaadani akkasuma jiinillee ji'a ramadaanaati maatii keessan gammachiisu sapiraas gochuu barbaadanillee isiniif jira isiniin jechuu barbaada saani shorbaa kanneen argitanii shaanii shorbaa hedduu babbareedu meeshaa yeroo takkatti bitatta yeroo dheeraa isin fayyada meeshaa kanneen mana keessan keessa hin dhabina isiniin jaa hordoftoota kiyya. Kennaa maatii keessaniif yoo qabaattanii fira keessaniif yoo qabaattanii rakkataa wayitiif rakkina oolchuu yoo feetanii jiini kun ji'a raafmata namatti oolu yoo feetanii zulaan isiniif jirti isiniin jechuu barbaade si yaadachiisu barbaade burcuqqoo Dubaayii baay'ee babbareeddu turkii tanii jechuudha namni hajamtanii kennuuti akkasuma jabanaa zamzamaa jechuudha siinii isaa wajjin saarbisii isaa wajjin distii siraamikii distii zulaa jechuudha akkasuma dimlaayitii kokkobii garaagaraatiin jiru jechuudha akkasuma siinii bunaallee 5,000 irraa kaasee hanga isin barbaadaniin jira isiniin jedhee jira burcuqqoo bishaanii kanneen jechuudha ka jookii isaa wajjin jiru jira ka kophaa isaa jiru jira kan turkiitii fi kan Dubaayitiin diizaayinii baay'ee babbareeduu fi adda ta'een jechuudha haala kanaan isin qopheessinee jirra warroonni meeshaa kamuu barbaadan jechuudha meeshaa mana keessaa qofa osoo hin taane uffatarraa akkasuma kennaa garaagaraa irraa inni kun kan fruit paanchiiti guutuun isaayyuu jechuudha akkasiin mul'isaa rukunni kan keessa ka barbaadan bitachuu dandeettanii isiniif jira isiniin jira keessana dubbisa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heloo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii kan isinitti argattan sa'aatii lamarraa kaasee hanga sa'aatii 4 yeroo hundaan argattan jechuudha telegiraamii fi waatsaappii irratti hanga sa'a 5 illee eeguu danda'a akka carraa ta'e garuu yeroo baay'ee sa'aatii tokkoof walakkaarraa kaasee jechuudha. Yookiin lamarraa kaasee hanga sa'a 4 yeroo hundaayyuu argattan isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa isiniin jedha.